Manana biyya hambaa keessatti dadhabee ijaarradhe abbaan koo nagane. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Caalii bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warreen mana koo haaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Maatiin koo viidiyoo kana laayikii gochuun dagatina. Qulqullina sagaleetiif dhiifaman isin gaafadha. Qofaa waan qabee jiruuf. Tole akkuma mata duree irraa argine obboleettiin keenya tokko biyya hambaa keessatti waggoota hedduuf dadhabdee mana jireenyaa mataa ishee ijaarrattee kara biyya isheetti deebite. Yeroo kara biyya isheetti deebitee wanta ijaarratte yookiin bitatte sana argachuudhaaf jecha abbaa ishee gaafattutti garuu wanta ishiin hin eegne wanta dhagaanillee gurraafis namatti tolle tokkotu ishee mudate. Innis maal innoo jenne abbaan ishee akka qabeenya ishee kan ishee hin taanee fi gonkumaa abbaan ishee akka isheetti hin kennine isheetti hime. Maqaa isaatii fi maqaa ijoolleewwan isaa biroollee irratti galmeessee jira gaafa bitatu. Yookiin immoo gaafa kaartaa lafa sanaa fudhatu jechuudha. Obboleeyyan ishee biraallee gaafannaan isatutti nu galmeessee nuti wanti beeknu hin jiru jedhanii obboloonni isheellee ishee kaadan. Isheenis abbaa ishee dhalee waan ta'eef homaa gochuu waan hin dandeenyeef callistee rabbitti kennattee taa'aa wanta ulaalaa jirti yeroo kana. Tole obboloota koo maal isiniin jechuun barbaade? Obboleeyyan koo biyya hambaa keessatti waggoota hedduuf dadhabdanii wanta walitti qabattan tokko guyyaa tokko maatii keessan obboleessa yookaan obboleettii haadha yookaan abbaa keessan yookaan immoo abbaa manaa keessaniin kana nuu godhaa jettanii maallaqa gara isaaniitti erguun keessan waan hin oolledha. Waa tokko isinii jechuun barbaada. Gaafa biyya hambaarra teessanii maallaqa keessan gara biyyaatti ergitanii waa tokko beekuu qabdu. Innis wanti isin beektan maal inni yoon jedhu wanti isinii bitamu sun duraan dursee akka maqaa keessaniin galmaa'e beekuu qabdu. Maallaqa keessan erguun duratti guca guutamee dursa arguu qabdu. Isin biyya kana teessanii akkamitti maqaa keessaniin bitachuu dandeessu jedhanii warri keessanis isin gowwoomsuu dandeessu yookaan immoo isiniifis isinii galuu dhiisuu danda'u. Namni tokko biyya hambaa keessa taa'ee maqaa isaatiin wanta barbaade godhachuu ni danda'a. Warroonni wanta isin irraa bittan suni maatiin isaanii marti mallattoo isinii mallatteessanu mallattoo keessan bakka duwwaa godhama. Gaafa kaartaa pilaanii qabaachuu baatellee isinii kennamullee maqaa keessan sanaan guutamee maqaa keessaniin isinii ba'a. Warri lafa sanaas kan beekan isin qofaa jechuudha. Kanaaf obboleeyyan koo yeroo biyya kana teessanii wantoota adda addaa godhattan maqaa warra keessaniitiin otoo hin ta'in maqaa keessaniin galmaa'uusaa seera qabeessan adda baafadhaan isiniin jedha. Kanan asirratti xiyyeeffannoon isinitti himuu barbaadu tokko yoo jiraate maqaa haadha keessanii yookiin immoo abbaa keessaniitiin bitachuu dandeessu. Waaqayyoon ammeenyaan fidinii otoo isin biyya kana jirtanuu otoo akka tasaa abbaa yookiin obboleessi yookiin immoo harmeen keessan lubbuun illee jiraachuu baattanii dhalli namaa akkuma jiraatu du'uus danda'a waan ta'eef waan uumamu hin beekamu waan ta'eef guyyaa tokko gaafa isin galtanii waan koo qabeenya koo jettanii obboleessa keessan yookiin obboleettii keessan gaafattan akka kan keessan ta'ee isinitti himama. Sababaan isaas maqaan ittiin jiru sun maqaa maatii keessanii waan ta'eef wanti maqaa maatii keessaniin jiru marti immoo wanta keessan hundumaa walqixa obbolaan keessan isinirraa qooddachuu danda'u jechuudha. Kana beekuu qabdu jala murtanii. Kanaaf seerrillee isin gargaara osoo hin taane obboleeyyan keessan sana deeggaree wanta isin hojjettanii galtan sana obboloota keessan wajjiniin walqixa isinii qoodaa jechuudha. Kanaaf obboleeyyan koo yeroo wanta tokko raawwattan gochuu keessaniin duratti waan raawwattan sana seera qabeessan beekaa. Obboleessis nama ganuu danda'a. Obboleettiinis maatiin ofii yeroon kun barri kun ammaatee jira. Obboleeyyan koo biyya hambaa keessa jirtan immoo umurii keessan gubdanii humna keessan fixxanii biyya hambaa keessatti boruu naa darba jettanii xiqqaaf guddaan ifatamtanii as teessanii hojjettu. Gaafa sitti dadhabdanii galtanii humni keessan dafki keessan ijoollummaa badummoo wanta hin taane keessatti galuu dandeessu. Miidhama adda ta'e keessa galuu dandeessu. Kanaafiyyuu miidhamuu keessan duratti of eeggannoo guddaa wanta gootan irratti xiyyeeffannoo guddaa gochuudhaan raawwadhaan isiniin jedha.
Ergaan koo har'aa kanuma akka irraa barattan abdiin qaba. Nagaan naa turaa.